Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan tiyata akhiraa warra addunyaa kanarra jirtan marti keessanuu akkami nagaa jirtanii fayyaadhaaf jiruun keessan badhaadhaa Eid Mubaarak isiniin jecha baga itti geettan hayyeeka warroonni chaanala kiyyaaf haaraa taatan kallattimaan dhuftanii yuutuuba kiyya akka subscribe naaf gootan subscribe isinirra abdadhaa kallattimaan akkuma waan isiniif erge kana daawwattanii subscribe odonaaf hin koone biraan hin deebi'an isiniin jecha galanni kiyya warraan qabuuta isin bara jira galatooma warri haaraa taatan immoo hojii isin galateeffadha koottatii nu daawwadhaa koottatii barnoota qoodadhaa kana jechuun immoo barnoota osoo hin ta'in wanta ofiif argatte takka nama gammachiisu jettee fakkeenyaaf waan ofii itti gammadde takka hiriyaan keetillee akka itti gammaduuf kallattiidhaan waan jalatti gallakkiftuu qabda maaliif wal bira jiraattee waliif hin kennitu kana waan ta'eef waliif kennuu jechuun wal bira dhaabbachuudha isin gaafa dhuftanii chaanala kiyya kanaa yookiin immoo yuutuuba kiyya kana subscribe naaf gootan kallattimaa waan an gallakkise xiqqaattis guddatee isin bira jirti gaafa san immoo waan badii ta'e irraa na goorsitan waan immoo dansaa ta'e kominti jala qabdanii komin qabdan maraa naaf ibsitan hayyeeka kana yoo jenne akkuma hojii keenya jira argaan keenya jechuun qabna malee walqeetu wal bira dhaabbachuun wayya walee walqeetuun faayidaan qabu hayyeeka amma ka waan bareedudha waan shabakaan isin cinqe takka arrata isin qabadhee dhiyaadhe shabakaan keessan baay'ee tokko isin cinqa jedhee abdadhaa warroonni isin cinqu fakkeenya warroonni saansii fayyadamtan ijoolleen Suudiyaa akkasumas immoo Amaaraatti naannoo Dubaay keessa Peeruu warroota biyyuma kamittuu jechuudha warroonni saantibii fayyadamtan fakkeenyaaf ammuma amma hidhaa oltanii shabakaan keessa isin giduu danda'a torbaan illee hidhachuu dandeettanii amma kaafurmaanni isaa hin jira yoo barbaadan saantiba keessan gidee yeroo dhabdanitti itti fayyadamtan isa kana kunoo isiniif qophaa'ee dhiyaadhe an amma shari'aa kiyyarratti waa takka illee hime jechuudha majjaan illee hime saantiba takka hime isin agarsiisa banee jechuudha wala maal fire kun maanaan qabu yookiin agarsiisa wayyaa isa kana lamaan irra maree kana agartanii isa kana ni buufattanii jechuudha isa kana nuti keekkii fedhu kana ishooper fedhu kana hin agartan jee abdadha storii tanaa fi meekooppii tanaan agartanii meekooppii jechuudha kallattimaan amma meekooppii kana keessaa seenu shabakaan cufaa jira kallattimaan asitti raa'eetti godha jechuudha maaliif dura banadhee jirallee kunoo banamee jira jechuudha nama argitanii ni gartan jee abdadha qursiin kunoo bahee jira asirratti naannoo kanatti bahee jira ijaan agartan jee abdadha waaw waan nama gammachiisu bakkee diimaa biyya kana jalatti bahuu isaan agartanii isin yeroo jalqabaatiif kan irra saatalaayitiin fayyadamuu dandeessanii fakkeenyaaf kun biyyoota barbaadde irraa fiiduu harkisuu danda'a naannoo keessan osoo hin ta'in biyyoota barbaadde irra shabakaa harkisuu dandeessa kanallee akkasuma biyya ati jirturra kun amma kati barbaachisu yuuneddii tana si barbaachisa foondii tana argite isii raa'eetii qabdu tana isii tana si barbaachisa baay'inaan jechuudha isii tanarratti yoo rukuttu kallattimaan si jaalaa jechuudha kunniin laaltanii fakkeenyaaf yeroo shabakaan si dadhabame waa iddoo wantiin itti harkisu teessee harkisachuu dandeessa bakka kun hunduudhaaf keessatti warri satalaayitii irraa harkifamu kun baay'ee dansaadha baay'ee waan nama gammachiisu an amma kiyya kamitti fayyadame isiniin jedhu kanatti fayyadame argitanii yuunaayitid kamii kanatti fayyadame akkasi hayyeef kun asumaan muramu isin gurraattiin kunillee baay'ee nama fayyaddi
kana hundaayyuu kamerratti dhoofna hin jiru kallattimaan gasseentanii banachuu qofa laal niitoorkii isaa cufaa jira amma bakkee amma qubaan agarsiise kana ni gartan agartanii qubaan tuqe kana ifii kana gachuu qaabtaa argitee ammallee isii lamaantu walmarratti dalagii jechuudha bakkee reefsiin fidisaan kun kallattimaan dalagee jira jechuudha marsa geessanii akkasii kana akkanatti yoo gootan waan takkatti shabakaa keessanii jettanii itti qabdan kun olaal dakanatti kuni dakanaa kuni sa'aatiidha kun immoo seentii inni nyaataa jiru jechuudha saantii inni hagam nyaataa kana eenyu isin ilaala isa tokko warra wanticha barnaamila kanatti ilaalala asitti qoxxooraa jira kanatti isin qoxxooraa jira hundi isaatu geegaa isallee asumaan laaluu dandeessa kiiloo meeqaa inni fagaatee fi sa'aatii meeqaadhaatii itti fayyadamtu kanumatti arguu dandeessaa jechuudha waan maraayyuu hayya hedduu warri dhageeffatan hedduu galatoomaa kun yoo isinitti dhufe irrumaa dhabachuu dandeessanii akkuma jiru yeroo itti ilaallatee carraa keessa maaliif amma as keessattillee wanni isin hin hubanne jira argitanii amma shabakaan akkatti dalagaa jira amma argitanii eessatti dalagaa jira yoo ta'an kun naxama niitoorkii manaxaa san isin dhufee jira jechuudha asirratti ilaala argitanii niitoorkii manaxaatu dhufee dalagaa jira jechuudha amma as keessa kun barnaamni kun martuu amma isaan dalagaa jira jechuudha kun martuu yuutuubii jettamoo waasaappii jettamoo wannummaan barbaadan haga tiktookiin ga'utti jechuudha barnaamijummaan kam hundi isaatu as jalatti ramadama gaafa isin asirratti tuutan wanna tokko isin barbaachisu shabakaa kana harkisaa kanatti madidee takka hin jirtu jechuudha kallattimaan kana keessa seentanii jechuudha ga'uudha keessaa asirratti okee jettanii qolloftanii jettan jechuudha amma kallattimaan keessaa baana hayya hundi keessanuu irraa barattanii irraa